Listanii fidee. Kin oduu taane miti. Gurbaatu gadi ba'ee piraanki dha jedhee viidiyoo hojjete uummanni maalaaf. Afaan kee qabeete afaan kee qabadhu. Dhugaa gaafatti malee koo akka godhatu argita miti. Uummanni waan godhe hin qabu baay'isa wayii miskiina kiyyaa nama rartu gaafatti. Obboleessa sooreen kun ilanni gubbaa jiru. Yaa baay'ee jenereeshinii kanatti amma osoo sooddaa akka yeroo biraa ta'e silaa tuulan kennaa koo sana fidin. Akkana jaji. Maafti jajaa maa fidi. Akka fidu barbaannan na jajjaa yookaan hin hafa qaba. Jijjiirtees fiddee ta'uu danda'an beekamu. Wai wai. like jaji. Namoonni jijjiiru yoomuma. Isti sooretti. Sooraniin jaalatta. Maaltee kun jaabi. Taarikii qaba malee. Akka obboleessaa ta'e mee. No ayyaanni nan beeka bare. Gaafii dhuma namni si gaafatu si gaafadha. Maal na gaafattaree kana asitti. Akkamitti sin gaafannu? Keessaan isaa gaafatuumi. Nan jira guys, nan jira natti waan natti mul'achaa natti dhaga'amaa jiru. Alloo. Keessaan isaa gaafatuun jedhe. Nan jira guys, ayi dooki. Dafa koppii linki godhaa guys. Koppii linki godhaa fi dafa. Naqabaatti dhaquudha. Baay'ee amma jechuun isheen gurguru fayyadamte as biratti natti barreeffamaa jira. Sole. Dafika deebiin Obboleessi akkanaan argamu dhugaa. Soolan duraan biyyatti si beekaayii jechaa jiru. Nagaan isiniif baay'attu sagalee ko jira laata isbii keenya. Jira. Akkam jirtu? Naante nararamtanii ani gammadee osoo iddoof kikimiidhaa jiru. Nararamtanii tun baguma rabbi walitti buusedhe gammade iddoof kikimiidhaa jiru. Oyi obboleessa ishee faana haasaa jirra bara. Maal ijoollee guddin? Barsiisa. Akkasii nagaadhaa obboleessa. Akkam fayyaa keeti? Sagaleen koo jira? Jira. Beektuuni barsiisaadhama wal baraa bilisum. Bilisummaa akkam nagaa keeti? Fuula walirraa qabna iyyuutti. Baga nagaan dhuftee maalaan ta'e numa guba deemanii mana banadhe maalaan godhare hasaa ishee isin dhaggeeffadha. Barsiisaan tokko hin baata. Ishi sidaga bau ambau keessaa lukka'u ish Asuma bayi. No. Asuma bayi jangan bilang. Wajah mu. Malu masih banyak sih. Nanti kan ada baru jama asyik terus. Baba. Yesus. Udah fiko ha. Amma guys, Barsiisa yoo jala jiraatte maybe. Ya. Ingalaaf. Baay'ee barsiisaan araada barsiisaan sun. Ya. Ingalaaf. Baay'ee amma baay'ee akkas godha. Isini amma namoonni baay'een obboleessa ishee taate akkamiin akkana jettanii asitti barreessina. Ani baay'ee soolaniif sooreen
Gana like jaalala isaanii private isaaniitiin waa'een jaalala waa'een walitti dhufeenya onni irraa wal jaalachuu inni waan private isaaniidha. Isa waan isaan taasisan. By the way, Soolaniif Sooran hojii hedduu jalqabanii jiran hojii hin xumuramne jechuudha. Hojii hin xumuramne gaafa isin jiru gaafa waliin ta'an akka isaan bareedan ilaalcha ijaan qofa osoo hin taane hojiin isaa walitti hojjetan illee namoota isaaniif hojjetame namoota isaan dhaabbatanii gargaaran nama baay'eetu ture asitti. Namni kun gaafa gargar deemu Soolanis Soorittiinis hojii isaanii hin xumure waan ta'eef guys Soorittis Soolanis waan wal balleessitan waan wal mitan waan wal burqsitan waan waliif galchitan waan tokko hin qabdanii Sooliin illee miira keessa galee akkasii onni isaarraa qabu waan biraa gidiraa biraa yaadee maal miti kan emotional ta'e viidiyoo san hojjete keessaanis waan baay'aasuuf ni xumurreetti kanas biratti argamne jechuudha. Kanaaf ummata isin jaalatuuf ana bilisummaa osoo hin taane ummata isin jaalatuuf jecha silayyuu Sooretti okay ani kanuma kan kootiniin lola waan ta'eef jechuudha. Osoo beektee osoo hin ta'in osoo hin beekin hajanii si muufachiiseef dhiifama jedhini. Maal jettee radee fi takkaa hin qabanne? Osoo hin beekin hajan si muufachiiseef dhiifamaa jedhini. Osoo hin beekin hajan si muufachiiseef. Beekta. Serious onni irraa jechuudha. Beekta dhiifama gaafachuun. Basuma dhiifama gaafachuun. Yamar serious no. Sorry. Yekan darko elam. Beekee wanti. Dhiifama gaafachuun. Yoo jiraate sorry dhiifama. Sorry atis. Atis dhiifama gaafadhu. Dhiifama Soorishaa. Like harraboda, by the way, harraboda, Sooritti waliin jiran akkasitti. Sooritti amma keessan akkamitti dandeessan waan gaarii yaadaa fi akkasitti komentii irratti dhaqxanii maal jettanii sun barreessin yoo dandeessan hagam rabbi isinii umurii wal biratti isin dheeressuu jira barreessaaf. Buchii jedhan yeroo biraa maal jettee yaamta Soore? Ati shoora obbolummaan taphattuu qashtii komaanni ati. Yaa inni bar booda inni amma obbolummaan kan koo anamma ilmi dhiiraa gaafa akkas ta'u nuti hin tolu beektamte obbolummaan kan koo booda. Okay, guys, Solan. Oye, bro. Yeroo gaarii qabadha. Rosa deemta? After 5 minutes. Sa'u naaf qotaal baay'isuu wal biratti sillaalu namni. Naaf qotaal ግን ገና ያልነገርኩህ ነገር አለ እኮ yoom si galateeffanneere haja wayittiin araarsiteef ምናምና galatoo akkasiin galateeffataniif miti. Baay'isuu dirqama kooti kun. Dhugaa thank you ulfaadhu biloo jechuun anirree egaa ishee caalaa obboleessa ishee taatee akkasitti na kabajjee dhuftee waa baay'ee hasoneerra si galee sanan dhumaa guddummaa keenya argisiistee jirtaa thank you ulfaadhu siin jedha. Dhiifama waan an balleesse hundumaaf immoo. Hayya rakkoon qabdu shaa. Barsiisaa ammoo invite godha amma barsiisaa fidaati. Barsiisaan ba'aniiru baay'izawee ba'aniiru laayibiirra. Dhugaa rabbiini. Dhugaa. Asi bira jiraami barsiisaa. Rangu badhaarra Oromoo go'etti barsiisaa. Barsiisa si dhaga'ee miti si dhaga'ee waan hin si dhaga'uu qabu si dhaga'ee jiraan. Wanti si gubu tokko hin jiru. Akkasuma miti barsiisaa. Ani gorsa namaa nan dhagaa baay'izawee dhaan waan an jala deebi'uun qabu kun mirkaneessan jira.
Baay'ee nuti gaafa guddannu akkasumatti firiidamiidhaan guddanne ilaalcha namaa deeggaraa like amma kinoo osoo obboleessa taatee akkas gootee akkas wanti jedhamu jiru. Normaal suni rakkoon qabu qaama namni kun nama walii wajjin ture nama wal jaalatu walitti araarsu jechuudha. Obbolummaa an obboleessa jedhee akkasitti of tulee ta'uu qaba ture. Araaramuu keessantu na gubee barsiisa. Keessaan dhuftee gurra nurraa jirta araaramaa itti asirra dhuftee. Barsiisaan nama qulqulluudha waaqa. Aloo beekatiif bahe jedhee. Yaa obboleessi ishee immoo yaa irra qabaan beekuu anatu walitti fidee takka gurra nuu ergisii bahi gadiisi jedhee. Ati kan kee guyyaa biraa ta'a carraan kee tole. Ani akkaataa itti bahi jedhee tuna golfisiisee nidha. Baay'ee maal jedhame Abigo kan gara fesiidhaa. Baay'ee Abigo mana hiriyaa beest hiriyaa wajjin guddatan soolan faana. Yaarii barsiisa Nooru. Bilisumma akkam nagaadhaa hundi keessanii warri mana sooree jirtanii warri mana soolan jirtanii warri mana bilisummaa jirtanii mana koollee ammaaf nama tokko jira rakkoon qabu ani dhugaa dubbachuu fi bakkan isaanii yaadutti sababan isaan lamaanuu argee fi an gammachuu guddaan qaba dhugaa dubbachuuf tanan bakkan isaan yaadutti yeroon siin jedhu asirratti kolfina himataban hundi keenya iyyuu yeroo baay'ee namoonni mana soolan jirtanis